Ashama kamooltan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu sa'aatii kanaaf qabnu kan isinitti himanii hundaati nooliin turaasiniin jenna. Magaalaa Naqamteetti misirroonni cidha isaa raawwatee halkan tokkoon booda achi buuteensaa dhabamee ture reenfisaa qalqaraa harootti argamu maatiin OMN'tti himan. Dargaggoon Gammadaa Moosisaa jedhamuun beekamu kun sanbata xiqqaa darbe ture cidha isaa kan raawwate. Dilbata darbe ammoo dukkaanaan waa bitadhee dhufaa jedhee manaa bahuun achi buuteen isaa dhabamsiifame. Guyyaa lamaan booda ammoo reeffisaa magaalaa Naqamtee qarqara haroo Soorgaa jedhamuun beekamutti argameera. Faayisaa Eliyaas bal'ina oduu kana qopheessiteetti. Magaalaa Naqamteetti misirroon cidha isaa raawwate halkan tokkoon booda mana jireenya isaatii bahee bakki buuteensaa dhabamee ture. Reeffisaa qarqara harootti argamuu maatiin OMN'tti himane. Gammadaa Moosisaa ogeessa fayyaa hospitaala Reeferaala Naqamtee yoo ta'u, nama ogummaa jaallatuu fi dhala namaatiif kabajaa guddaa qabu ta'uu mararoo boo'ichaatiin hiriyootaa fi waayillan hojii isaatiin himamaafii jira. Namni kun jiraataa magaalaa Naqamtee yoo ta'u, waggootaaf ogummaa barateen hawaasa isaa tajaajilaa magaalicha keessa nama jiraateedha. Gammadaa Moosisaa umrii isaa guutuu barnootaaf hojiin erga dabarseen booda gaa'ila dhaabbatee jireenya qofummaa keessaa bo'uun haadha warraa fuudhuun isaa reef guyyaa 4 ta'uu miseensi maatii nama kanaa kan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himane. Firri fagoo fi dhiyoon hiriyootaa fi hojjettoonni waajjira isaa hundi walga'uun guyyaa 4 dura jechuunis gaafa adoolessa 31 bara 2020 akka magaalaa Naqamteetti cidha Gammadaa ho'isanii faarfannaa fi weedduudhaan sirna cidhaa Gammadaa Moosisaa bareechanii galaana gammachuutti isa gatuun jireenya qofaatti akka nagaa dhaammatu isa taasisaa turan. Gammadaa Moosisaa jireenya qofummaa keessaa ba'ee haadha warraa isaa waliin koflee taphatee hiriyootaa fi amammoota isaa waliin halkan tokko erga buleen booda ganama jechuunis hagayya 1 bara 2020 akka suuqii ga'een deebi'a jechuun manaa ba'uusaa miseensi maatii nama kanaa sagalee boo'ichaatiin himam. Misirroon hanga halkan 40tti manaa hin baatu jechuun itti qoosnaan balbalarraan kaardii bitadha jechuun bilbila isaallee manatti dhiisee ba'ee kan jiru namni OMN odeeffate kun Gammadaan haadha manaasaa waliin bultii ijaarrate sanillee ijaan ilaalee osoo hin quufin guyyaa gaafa sanirraa eegalee miila bakar waaree ta'ee jira. Moosisaa jedhama hospitaala Referaalaa keessaa hojjeta ogeessa fayyaadha. Gaafa qidaame sanbata jechuun gaafa sana fuudhedha reeffa isaa gaggeeffate achi akka boorii sammuu guyyaa gaafa dilbata sanbatarra mana warraa dhaquuf utuu qophaa'aa jiru akka carraa bajaajii balbala argate bajaajii keessa bu'ee naannoo sa'aatii 5 keessa manaa ba'ee achi mana rifeensa waan dhaqu seenee gaafaliif gadi barbaanne amma sa'aatii sanaatti torbaa booda maatiin hundinuu bishaan keessa hospitaala keessa mana yaalaa mana hidhaa hundumaa garaagaraa barbaannedha. Itti bilbilee eessa akka jiru gaafachuuf illee hin dandeenya kan jiru maatiin kun Gammadaan amman deebi'ee dhufa jechuun bilbila isaa manatti dhiisee beesuun amma libsachuu ijaatti bakka buuteen isaa dhabamee jiru. Maatiin yeroo isa eeganii dadhaban guyyichumarraa eegalanii magaalaa fi baadiyyaa mana hidhaa fi bosonarra naanna'uun isa barbaachuu akka eegalan kan himu namni OMN dubbisa kun dhabamuu misirroo kanaa ilaalchise olaantummaan seeraa balaarra nama oolchuu dhabus ijibbaataaf qaamolee mootummaatti iyyatanii akka turan ragaa ba'a. Dhabamuu misirroo kanaatiin magaalaan Naqamtees qe'ee fi maatiinis baay'ee rifatanii turan kan jiru maddi keenya kun qe'een cidhaa fi gammachuu hedduu keessa turte tun battala qe'ee gaddaa fi boo'ichaatti jijjiiramuu himam. Ergasii barbaachi nama kanaa kallattii adda addaatiin itti fufee akka ture OMN yoo odeeffatu misirroon kun dhabamee guyyaa 2 booda hagayya 3 bara 2020 akka tiisituun loonee magaalaa Naqamtee naannoo haroo Soorgaa jedhamu qarqara bishaanitti reeffa argitee iyyinaan birmattoonni dhaqanii reeffi sun Gammadaa Moosisaa ta'uu mirkaneeffatan jechuun maddi keenya kun himee jira. Reeffi misirroo kanaa yeruma san kaafamee qorannoof gara hospitaalaatti geeffamus maatiin hanga ammaatti qaama Gammadaa ajjeese yookaan ammoo
akkaataa du'a isaa homaa kan addeen baafatiin ta'uu OMN itti himuudhaan ammatti qaama komatan yookaan shakkan akka hin qabne himanii osoo ta'es olaantummaan seeraa lubbuu namaa balarraa oolchuu hin dandeenye haqa mucaa keenyaa ni argamsiisa jennee hin yaannu jechuun sagalee boo'ichaatiin himanii jiru. Kaleessa naannoo sa'aatii 7 keessa wanta kana argame dhagahame pijaamaadhaan immoo manaa ba'ee nan deema jedhee immoo ba'ee akka malee waan biraan dubbanne bilbila immoo mana kaa'ee ba'ee wanta kana qaama walii isaa mammaatti beekne qaamni seeraas dhufee to'ataa jira. Egaa kan goonu beeknu kan jennu hin qabnu amma gaa waaqumti gumaa keenya nuuf haa baasu yookaan dhugaa keenya nuuf haa baasu malee. Waggoota asitti Oromiyaa keessatti ajjeechaan suukanneessaan hammaachuu fi ilmaan Oromoo mana hidhaa fi mana jireenyaa keessaa baafamanii ajjeefamuun reefki isaanii bosonatti gatamaa akka jiru gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Gara oduu keenya itti aanutti wayichaa jennu ammoo Oromiyaa kutaalee garaagaraarraa dargaggoota humnaan guuranii gara lola kaabaatti fe'uun itti fufee jira. Magaalaa Adaamaarraa guyyaa kaleessaa hagayyaa 3 bara 2021 ijoollee umuriin isaanii waggaa 18 gadi ta'an osoo maatiin konkolaataa jala kufanii boo'anii konkolaataa 5tti fe'uudhaan gara addaa waraanaatti akka oofan beekameera. Naayimaa Umartu qindeesse. Maqaa duula deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun Oromiyaa kutaalee garaagaraa irraa dargaggoota humnaan gara lola kaabaatti fe'uun jabaatee itti fufee jira. Sirni bilxiginnaa lola eenyummaa sabootaa irratti baneen waan mo'atameef dargaggoota Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda keessaa maqaa poolisii idilee fi raayyaa ittisa biyyaatiin adda waraanaatti bobbaasaa jira. Kibxata kaleessaa hagayya 3 bara 2021 magaalaa Adaamaa irraa daa'imman umriin isaanii dirqama loltummaa fi hin gahin kan waggaa 18 gadi konkolaataa 5 fe'anii gara adda waraanaa bobbaasu namni taatee kana ijaan arge tokko Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himee jira. Maatii daa'imman isaanii guyyaa kaleessaa Adaamaa keessaa humnaan gara adda waraanaa bobbaafaman keessaa haati daa'imman 2 iddoo tokkotti jalaa fudhataman rakkoo dhibee xiinsammuutiif saaxilamuu hima namni taatee kana ijaan arge kun. Magaalaa Adaamaatti taatee jiru ija kiyyaan kan hin arge daa'ima waggaa 18 gadi umurii isaanii waggaa 18 gadi haati tokkittiin daa'ima ilmoo 2 daa'imman kan keenya fedhii kan keenya malee qabanii waraana geessuudhaaf konkolaataatti naqanii jiran sababa kanaatiif kan akkasittiin taateen kun ta'amaa jiru jedhanii uummanni gabbahee otoo iyyuu konkolaataa 5 kun kaleessa galgala sa'aatii 12tti fuudhanii ari'amanii jechuudha otoo konkolaataa fuuldura otoo haadhotiin gangalatanu abbootiin otoo iyyatu maraatanu viidiyoon kun akkasittiin viidiyoo kanarraa qulqulleeffachuu ni dandeessu. Namoonni baay'een meentaalii ta'anii sammuu isaanii dhukkubsatee fi kan isaan bajaajiidhaan uummanni haadha maraattee meentaalii taatee fa'aatu jira. Kana malees magaalaa Adaamaa keessatti namoota iddoo hojii isaaniitti doorsisuu fi bilbilaan doorsisuun adeemsifamaa akka jiru jiraattonni ni dubbatu. Oromiyaa iddoo hunda keessatti haadhaa fi abbaan ilmaan isaanii gara ibiddaatti geeffamaa jiru osoo ijaan ilaalanii fedhii isaaniitiin malee gochi kun raawwatamaa jira. Kun ammoo uummata Oromoo akkaan yaaddessee jira jechuun kan dubbatu maddi keenya magaalaa Adaamaa. Kanaaf uummanni Oromoo waraana isa hin ilaallanneef sirna ilmaan isaa guuree adda waraanaatti ergaa jiru kana cimsee dura dhaabbachuu qabaa jira. Uummanni Oromoo impaayera Itoophiyaa kanaan hayyootaa fi ilmaan isaa dhabaa kan ture yoo ta'u ammas lola dantaan Oromoo keessaan hin kabajamne keessatti dargaggoonni Oromoo dhumaa jiru. Kanaaf uummanni Oromoo akeeka kallattii fi kaayyoo tokkorratti ijaaramuun tokkummaa isaatiin qabsaawee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun falmatee mootummaa mataa isaa dhaabbachuu qabaa jechuun dhaamsa dabarfate maddi keenya. Ijaaramuun nu barbaachisa. Ijaaramta maali? Ijaaramta mootummaa mataa isaa ijaarrachuun irratti akeeka ifa ta'e galmaa kan qabu kaayyoo kan qabu ifa ta'e irratti ijaaramee ijaaramta dinagdee siyaasa hawaasummaa wal keessaa bahuu hin dandeenye akka sabaatti rakkoo bu'uuraa furachuu danda'u mootummaa mataasaa akka ijaarrachuu danda'u irratti ijaaramsa akkasii sirriitti rakkoo bu'uuraa irraa akka furuu danda'utti ijaaramsa akkasiitu Oromoo fayyada. Uummanni Oromoo hidhannoo jabaa isa barbaachisa waraana bilisummaa Oromoo jalatti hiriiree tokkummaatiin of kan argaate
mootummaa mataasaa ijaarrachuu dhaasaa murteeffachuu danda'u irratti cichoomuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee gargaarsa namoomaa idil addunyaa lama ugguruun beekame. Dhaabbileen ugguruman kunniin garee dooktaroota daangaa maleeyyii Doctors Without Borders fi Kaawunsilii baqattoota Norweejiyaan Refugee Council jedhamuun beekamanidha. Dhaabbileen kunniin sadarkaa addunyaatti kan socho'an wayitaa ta'uu keessumaa naannoo wal waraansi mudatutti namoota waraanaan miidhamaniif wal'aansaa fi gargaarsa namoomaa garaagaraa dhiheessu. Akkasumas lammiilee nagaa baraaruu irratti hojjetu. MSF yookaan gareen dooktaroota daangaa maleeyyii ibsa dhimmicha ilaalchisuun baaseen hojii keenya akka adda kunnuuf adoolessa 30 bara 2021 mootummaa Itoophiyaatiin nutti himameera. Haa ta'u malee sababa isaa qondaalotarraa adda baafachuuf yaalaan jira jedhe. Dubbi himaan kaawunsilii baqattoota Norweejiyaan Jeremy Taylor gama isaaniitiin dhaabbatichi naannolee ja'a Itoophiyaa keessatti argamanitti namoota 600 ta'aniif gargaarsa taasisaa turu himuun yeroo ammaa garuu hojii dhaabsifamee jiraachuu dubbataniiru. Murtoon kun wal waraansa mudateen yeroo namoonni 100,000 lakkaa'aman beelaaf saaxilamanii gargaarsi nyaataa haalaan barbaachisaa ta'etti akkasumas yeroo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hojiin lubbuu baraaruu akka cimuuf gaafataa jirutti murtaa'uun kan yaadachiisu maddi oduu Bloomberg dhimmicha irratti waajjira ministeera muummee Itoophiyaa irraa deebii argachuuf akka hin dandeenye eereera. Mootummaan lola Tigraayin wal qabatee dhaabbileen gargaarsaatii PLF fi looganiiru odeeffannoo haala qabatamaa biyyatti hin ibsine facaasaa turaniiru jechuun irra deddeebiin komataa turuunsaa ni yaadatama. Yeroo gargaarsi namoomaa haalaan biyyattiitti barbaachisaa ta'ee jiru kanatti dhaabbilee kanneen ugguruun gaaga'ama duraanuu jiru ijuu hammeessuu akka hin taanes sodaatameera. Oduu amma baay'een ammoo dhaabbanni gargaarsaa sadaffaan Al-Maktoum Foundation jedhamus ugguramuu gabaasanii BBC irraa arganne ni mul'isa. Gara oduu birootti wayitaa ceenu ammoo waraanni kaaba Itoophiyaa diiguu fi boqonnaa dhumaarra jira jedhe gareen Crisis Group. Waraanni kun Afrikaa bahaafis balaa guddaa ta'uu eeree jira. Abrahaam Birroo guutuu gabaasa kanaa qopheesseera. Waggaa sadi dura biyyi baha Afrikaa Itoophiyaan ollota ishee faana yoo madaalan biyya nagaa fi tasgabbii akkanumas dhageetti qabdu turte. Eritiriyaa, Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Sudaan, Jibuutii fi Keeniyaa fa'illee biyya hariiroo alaatiin itti naafan turte. Rakkoon biyya Itoophiyaa waggoota 27 rakkoo dimokiraasii ture. Kanumatu warraaqsa uummataa dhoosee bulchiinsa wayyaanee nyaatee baallii harkaa biyya Ahmad buuse. Bulchiinsa Abiy Ahmad biyya waggootaaf fincila uummataan dinagdeen daddaaqxe akka dargaggoonni miliyoonaan lakkaa'aman hojii malee keessa yaa'an gaaffilee jajjabduu Oromoo fi saboota Itoophiyaa waliin waadaa ceesisuu jedhuun wayyaanee irraa fuudhe. Baallii tanas erga qeerroon Oromoo garee alaa malee biyya keessaa ulfina hin qabne wayyaanee harkaa fuudhee Abiy Ahmadii fi garee isaaf kennee waggaa sadi cufnee dabarree jirra. Gareen Abiy Ahmad biyya boqonnaa wayyoo qabdutti ceesisuuf waadaa gale gaaga'amarraa gaaga'amatti ceesise. Gaaffiiwwan ijoo wareegamni itti kaffalaman cinatti dhiisuun abjuu mootota Itoophiyaa durii dhugoomsuuf tokko jedhee jalqabe. Gaaffii eenyummaa sabootaa baay'ee of duubatti deebisuun maraamartoo siyaasaa taphate. Gurmuun kitaaba moototaa fi kitaaba Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam eeruudhaan biyya bulchuu saboota biyyattii qofa osoo hin taane garee waggoota 27 waliin biyya bulchaa turan. Wayyaanee waliinuu walitti gaarreeffachuu ka jalqabe lama osoo hin bubbulin ture. Waggaa tokko osoo hin gahin diggisii waraanas walii daggasan. Diggisii waraanaa qa'ee wayyaaneetti tokko jechuun sadaasa darbeetti kaayyatan kun hojii 9 caalee jira. Waraanni wayyaanee jilbiiffachiisuun uummata Tigraay ashkariidhaan bulchuuf wiixname wattaaddaraa fi nama nagaa kumaa kitila obbaase. 100,000 kan lakkaa'aman qa'ee malee hambise. Yakkoota waraanaa, yakka duguuggaa sanyii, yakkoota ilmaan namaa irratti raawwataman beela tooftaa waraanaaf oolchuu gudeedii dubartootaa fi ajjechaa jumlaa fa'i hojjete jechuun namicha badhaasa noobeelii nagaa gonfate maqaan ka'e. Miidiyaalee fi dhaabbileen mirgoota namaa yakkoota kanneen addunyaatti agarsiisuun addunyaa rifaasisan. Mootummaan humnoota alaa akka Shaabiyaa fi Somaaliyaa lammiilee isaa irratti affeere birmadummaa fi lola jechuuf hamilee akka hin qabne addunyaan itti dammaqxee humnoota alaa fi wattaaddara isaa akka Tigraay baasu dhiibbaa goote. Waraanni Itoophiyaa kunis humnaa fi hamileedhaan rukutamee maqaa Yeximmoonaa Gizee jedhuun qe'ee Tigraay keessaa godaane. Lola dhaabuusaa kan labse waraanni loltootaa fi meeshaalee waraanaa kasaaree Tigraay bahe kun osoo hafuura hin fudhatiin humnoota Tigraayin haleelamuu itti fufe.
dirree waraanaas jijjiiramee naannoleen Amaaraa fi Affaar dirree waraanaa ta'an. Qabiyyeewwan bulchiinsa Tigraay Amaaraan weeraraman deebi'anii humnoota Tigraayin dhuunfatamuu jalqaban. Lolli Affaar keessatti qabates 100 buqqise. Affaar bira ce'ee Jibuutii keessaa gosoota lama walitti buuse. Karaa shaqanni Itoophiyaa harki 95 irra galu ulaan Jibuutiis guyyootaaf cufame. Lolli Itoophiyaa keessaa kun boqonnaa balaafamaatti ce'e kan jedhu gareen Crisis Group. Kanaaf ka'umsi immoo lolli naannoo Tigraay bira ce'ee naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti qabachuu tokko jedhee yoo kaasu kalammeessoo humni poolisii fi milishaa amma lola kanaaf naannolee Itoophiyaa biroorraa duulchifamaa jiraachuudha jedhe. Karaa amma jiru kanaan lolli kun kuma hedduu nyaachuun guutummaa biyyattii Itoophiyaa jedhamtu unkuruuf hiree olaanaa qabaa jira Crisis Group. Humnoonni Tigraay gara Amaaraa fi Affaaritti bobba'an lafa hedduu to'achuu kan ibsu xiinxalli kun jarri kun haal dureewwan asiin dura mootummaa Abiyyi Ahmadiif ka'an akka mootummaa ce'umsaa hundeessuuf loluu jedha. Humni Amaaraa fi Eritiriyaa lafa Tigraay keessaa dugugamee akka ba'u dhiibbaa gochuuf illeedha jedha. Karaa Gondariin jabaatanii lollaan ulaa deeggarsi namoomaa Sudaan irraa Tigraay ittiin seenu bilisa gochuun rakkoo dhiyeessii deeggarsa namoomaa Tigraay furuu danda'u jedha. Kun immoo Finfinnee fi Kaartum durumaa sababa wal dhibdee daangaan garaan walanqate riphee lolaa tumsitu jechuun caalumattuu garaa walitti hammeessuu mala jedha. Humnooti lamaan qawwee haga lafa hin goonetti lubbuu 10,000 qofa osoo hin taane biyya Itoophiyaa diiguu waan hin oolle jedha Crisis Group. Gareen Crisis Group waraanni Tigraay osoo hin eegalin guyyaa 3 dura xiinxala tolchinee turreen waraanni kun Itoophiyaa biyya xixinnoo baay'eetti tatarsaasuu malaa jennee turree jedha. Waraanichi ammas mariin hin xumuramu taanaan baha Afrikaatiif balaa guddaa dhiyootti baatee akka deemu gareen Crisis Group kun raagee jira. Biyyoonni Afrikaa Itoophiyaa daandii Rwaandaa irraa baraaruu qabu jedhan Yuunivarsiitii South Floridaatti gargaaraan Profeesara Edward Kiisi. Gameessi seenaa Afrikaa qorachuun beekaman kun haala qabatamaa Itoophiyaa ilaalchisuun xiinxala barreessaniin wal waraansi biyyattii keessatti deemaa jiru hatattamaan fala argachuudhaaf baannaan duguuggaa sanyii fi diigama biyyaa hordofsiisuu danda'a jedhaniiru. Rakkoon biyyattii baha Afrikaallee kan gaagahu waan ta'eef keessumaa biyyoonni Afrikaa tooftaattiin gidduu seenan barbaaduu qabu jedhan. Guutuun oduu kanaatti aanee dhiyaata. University South Floridaatti gargaaraa Profeesara kan ta'an Edward Kiisi seenaa Afrikaa dhumaatii seenaa keessatti dhalattoota Jewish irratti raawwatamee fi gochoota duguuggaa sanyii irratti qorannoo geggeessuun beekamu. Gameessi kun haala qabatamaa Itoophiyaa irratti xiinxala katabaniin rakkooleen biyyattiitti mudatan garamitti deemuu waan jedhu seenaa biyyattii fi haala qabatamaa addunyaa bu'uuraa godhachuun akeekanii waan fala ta'a jedhanis eeraniiru. Bara 2019 yeroo Abiy badhaasa Noobeelii badhaafamanitti baga gammadde jedhaniin ture nama badhaasichi maluuf natti fakkaatee ture jechuun xiinxala isaanii eegalan gargaaraan Profeesara Edward Kiisi. Yeroo ammaa garuu bulchiinsa Abiy jalatti Itoophiyaan gaagama siyaasaa fi gaagama namoomaa egeree ishee balaa keessa buuseef saaxilamtee jirti jedhan. Naannoleen biyyattii milishaa hiriirsuun waraana Tigraayitti duulaa jiraachuun waraanni humnoota TPLF fi walta'iinsa waraanaa mootummoota Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti geggeeffamaa ture dhumaatii hamaa fi sarbamiinsa saalaa cimaa hordofsiisuun waraana hanga yoonaatti tureen kumaatamni ajjeefamanii kuma dhibbootaan kan lakkaa'aman ammoo beela jalatti kufaa jiraachuun taateewwan suukanneessoo biyyattiitti raawwatamaa jiran isaan egereen biyyattii balaa keessa bu'aa jiraachuu akeekan keessaa muraasa ta'uu fakkeenyummaan eeru xiinxala isaaniitiin. Wal waraansi waliinii biyyattiif haaraa miti jechuun taatee bara dargii kan yaadachiisan gargaaraan Profeesaraa kun wal waraansi bara dargii keessaa ture beela hamaa bara 1977 biyyattiitti mudatee lammiilee hedduu gaaga'eef sababa ijoo akka ture yaadachiisu. Haalli yeroos ture ammas biyyattiitti deebi'ee dhufaa jiraachuu xiinxala isaanii kanaan akeekaniiru. Haalli biyyattiitti yeroo ammaa mudatee jiru Itoophiyaan akka biyyaatti itti fuushee kan sodaa keessa buusedha jedhu. Itoophiyaatti wal waraansi walirraa hin cinne uumamuu danda'a sodaan jedhu jiraachuus dubbatan. Haala amma jiru ilaalchisee dhimmoonni lama sammuu keessaa na bilbiluu kan jedhan Edward Kiisi inni jalqabaa biyyoonni Afrikaas ta'e addunyaa wal waraansa biyyattii gidduu seenanii xumuratti gochuu dhabuu isaaniiti. Inni kan biraan ammoo dhimma gochoota duguuggaa sanyii wal fakkaatan isaan irra deddeebiin akka hamaa jiraniiti jedhu. Dhimmoonni kun lameen gocha duguuggaa sanyii bara 1994 Rwaandaatti mudate of duuba deebinee akka yaadannuuf kan nu dirqisiisudha jedhan. Hawaasni addunyaa gocha duguuggaa sanyii Rwaandaatti mudate yeroon gidduu seenee furuu dadhabuun
gochichaan lammiileen biyyattii miiliyoona tokko ta'an akka duguugaman taasiseera kan jedhan xiinxalaan kun biyyoonni Afrikaa rakkoo ollaa isaaniitti mudate kan hatattamaan gidduu seenanii furuu osoo danda'anii dhimmichi akka waan Ameerikaa fi dhaabbata biyyoota gamtoomanii qofa ilaallatutti isaaniif dhiisuun callisanii ilaalaa turaniiru jedhu. Haalli Itoophiyaan yeroo ammaa keessa jirtu itti fufee gocha Rwaandaatti mudate sun Itoophiyaatti akka hin dabalamneef ammoo keessumaa biyyoonni Afrikaa dogoggora duraan ture irraa barachuun tooftaa haaraa rakkoo biyyattii yeroon furuuf dandeessisu hordofuu akka qaban dhaamaniiru. Rakkoon Itoophiyaatti mudate biyyoota baha Afrikaa hunda kan gaaga'uu danda'udha kan jedhan Profeesar Edward. Haalichi teessoo gamtaa Afrikaa ni jeeqa seenaa biyyattiin gama seerota idil addunyaatiin qabdus ta'e maqaa Afrikaa kan miidhuu danda'udha jedhu. Balaa hamaa biyyattiitti deemaa jiru hambisuuf ammas yeroon hin dabarree kan jedhan Profeesarichi kana gochuuf garuu qaama aangorra jirurraas ta'e lammiilee biyyattiirra dirqamni jira jedhan. Ammatti garuu biyyattiin rakkoo ofii ishee furachuuf sadarkaa ishee dandeessisu irra jirti jedhanii akka hin amanne eeruun gaaga'ama Itoophiyaatti deemu hambisuuf tumsi biyyoota Afrikaa murteessaadha jedhu. Haaluma wal fakkaatuun barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitiif gorsituu addaa dhimma ittisa duguuggaa sanyii kan ta'an Aliisee Waayiroomoonni Deeriitu walwaraansi Itoophiyaa keessatti ta'aa jiruu fi sarbamiinsi mirgoota namoomaa cimaan Tigraay, Oromiyaa, Affaar, Somaalee fi Amaaraa keessatti ta'aa jiru xiyyeeffannoo argachuu akka qabu hubachiisan. Aliisee Waayiroomoo erga Tigraayitti lollee galees sarbamiinsi mirgoota dhala namaa suukanneessuun biyyattiitti raawwatamaa jiraachuu gabaasaaleen yeroo garaagaraatti nu qaqqabaa turaniiru jedhan. Miidhaan koorniyaa giddugala godhate daa'imman waraanaaf qopheessuun hidhaa fi dararaan biyyattii keessatti babal'ate akkasumas ajjeechaan eenyummaa giddugala godhatee raawwatamu Itoophiyaa keessatti rakkoolee irra deddeebiin mudataa turanidha. Rakkooleen kunniin gara kutaalee biyyattii biroottis babal'ataa waan jiraniif xiyyeeffannoo addaa barbaadu jedhan. Oduu keenya xumuraatiin rakkoo Itoophiyaatti mudate furuuf hunduu dhukaasa dhaabuu qabu jette Ameerikaan. Kana tolchuuf ammoo Eertiraan guutummaan guutuutti yeroo dhumaatiif Itoophiyaa gad lakkiftee akka baatu humnoonni TPLF naannolee Affaarii fi Amaaraa keessaa akka bahan humnoonni Amaaraa ammoo gama isaaniitiin lixa Tigraay keessaa akka bahaniif Daayireektarii USAID Samantha Power gaafatteetti. Guyyoo Waariyoo bal'ina oduu kanaa qopheesseera. Ethiopia sent troops into Tigray province. Humnoonni Tigraay Affaarii fi Amaaraa keessa qabanii mootummaan naannoo Amaaraa lixa Tigraay gad lakkisu loltooti Eertiraa ammoo guutuu qofa osoo hin taane yeroo dhumaatiif Itoophiyaa keessa godaananii lolli akka tokkollee hin qabu. Kanaaf hundi caala gargaarsi namoomaa dhaqqab barbaadan taanaa warri wala jiru kun dhukaas dhaabuu qaba. Niitii Ameerikaan dhiyootan Itoophiyaatti argate Samantha Power jedhe. Itoophiyaa waraan naannoo ji'oota 9 adeema jiru namoota hedduu akka duunoollee dubbata. Diinagdeen biyyattii udduun laf waraanuun biyya nyaachuu qofa osoo hin taane namni waan nyaata dhabe gargaluu jira. Morkonyaa waraana ammoo hin qabu. Naannoleen horii loonii firee uummata waraanaaf guuruu irra dargaggoota waraana guuruu guddachuu si gabaafa. Abbootiin gadaa qeessiif sheekii waraana eebbisanitti gaggeessan Itoophiyaan soda nageenya gaafa Afrikaa eegitaate yaayyuu abubboolti. Biyyi firri Eertiraa fi Isaayyaas hadiinni si addunyaaf Ameerikaa Itoophiyaa waraan qofa osoo hin taane dippiloomaasii diinagdeef nageenya illee mo'atamuu si addunyaan dubbachuu jirti. Trained troops carrying out some of the worst atrocities. Sadaas barkum 2020 muummichi ministeera Itoophiyaa Kolonel Dr. Abiy Ahmad Ali jaalli Abbisaayyaas afaan warqiitiif namni badhaas Noobelii nageenya fudhachuun osooleen buliyya waraanaatiin maqaan isa miidiyaalee addunyaa dhiphees. Gochi qufaati Itoophiyaa namxee jirtuuf qaraban tokko raawwaati. A bloody jacket, some rope used to tie the victims, shoes worn by a Sunday schoolboy. The haunting remnants of a brutal massacre in a village in northern Ethiopia's Tigray region. Maqalee waggooti 27 booda weeraramte. Loltoonni TPLF kaampii waraan kaabana jala haleeluun gaantummaan irratti hojjetaniif yiisi gibgib juunta bagabbaabbat gabteen duul guddagam kaab biyyatti bobbaasee loltuu Isaayyaas afaan warqee Eertiraa radaboo yaammachuun abiina medduu jeesinadheen kum tokko caaltullee loltoota kanaan gudeedha. Garee faashistii Abiy Ahmad lafteenna bobbaaseef Tigiraa bakka awwaala malee bakka biraan qabdi jechuun kadhaadatirra hormatti bilis baasaan uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Gamisaatiin duula biyyeef Isaayyaas Tigraay irra godhan kamiif akka hin kennin beeksisuun lafaaf samirra qofa osoo hin taane meeshaa barri tolchu hundi walitti guurrachuun reeffilmaan nama lafa jees. ይህንን ከሃዲ ጡት ነካሽ ኃይል ለማሳፈርና ለመደምሰስ አስፈላጊውን ሁሉ የምናደርግ መሆኑን እየገለጽ እነዚህ ካልተቀጠቀጡ
እዛው ይቆይ። manni marii tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomanii jeequmsa siyaasaatiif dhiitta mirga namoota Itoophiyaa addatti ammoo wanni naannoo Tigraay keessa taa'aa sadarkaa guddaa waan ga'eef haqa barbaadu jechuun addi sababa himaati. Itoophiyaan Abiyyi Ahmad olaantummaa seera kabachiisuuf malee yakki tokko kan dalagin jiru jechuun soba malkana minceesifni hiyyibdee qabaadha kan dadhaban. Manni marii tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomanii illee dubbii buufachuuf harkaan kan murteessinuuti jedhe. Jaarsi 15 kakor kan irratti hirmaate keessa 12 Itoophiyaa yakka hojjechuu amanuus Chaayinaa fi Hindii wal qabachuun aangoo sagaleen kuffisu yookaan veetoo paawuriin Abiyyi Afuur keessa dhoowwanillee dubbiin karaa Ameerikaatiin ibiddi sadaasa taatetti foofte. Manni marii tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomanii walgahii tattaantuun dhugaanta Ameerikaati jedhe. Ameerikaan immoo argamtoota adda siyaasa Ameerikaa keessa maqaa guddaa qabu jedhan Chris Andrew Cohensiitiif Jeffrey Feltman Itoophiyaatti ergisuus muummichi ministeera Dr. Abiyyi Ahmad dhimmi biyyattii keessin seenina jechuun sossobanii dadhaban. Down John Biden Ameerikaaf shanini balaaleffan dhimmi biyyattii keessin seenina. Ethiopia's George Floydin dhaadannoo kaabineef gara Itoophiyaan hiriiraan matte taateet foofte. Boom. Ameerikaan arcumme luqqefaatti. That has to stop. We also need full accountability. We need to get an independent investigation. Har'i irra jalqabne qondaaltota Eertiraatiif Itoophiyaa taammaatiif taduraalee qoqqobbii viizaatiin jaanjessuuf murteessine jirra. Qondaaltota Itoophiyaa taduriitiif taammaa, qondaaltota Eertiraa taduriitiif taammaa, miseensota bilis baasaa uummata Tigraay hawraan Tigraay keessa daba hojjetaniif warra akka gargaarsi namooma dhaqqabnu gufu ta'an cuuf labsii maammata mura qoqqobbii viizaa 212 cufa sadiitiif cufa caatiin gaggabsu barbaadna. Labsiin kun isaan qofa sontaani maatii warraallee haleeltaa. Rakkoo Itoophiyaa ilaalchisee yeroon gara hojii seenne tarkaanfii fudhannammaan ta'an. Kanaaf biyyoota addunyaa hundumaa hordofuun gara Itoophiyaa irratti tarkaanfii cimsuutti irra hormi ministeera ajala Ameerikaa Antooniyoo Joon Bilinkanii jedhe. Murteen Ameerikaatuun dabarte ji'oota lama keessatti Itoophiyaa doolarii tokkochi qarshii 60 seenuun diinagdeen biyyattii udduun laf waraanti. Itoophiyaatti farseme. Itoophiyaatti qaxxilaallechiin immoo dhaadannoo abiyta guyyaa taati. Dubbiin akka dhaadannoo paartii bulchitu yookaan biltsiginnaa sun hin ta'an. Humnoonni TPLF wal ijaaruun deebi'anii Maqalee to'atan. Akkuma daafeen arba warsees galaafatti jedhaniin baanan lolli kun biyyoolaa Jibuutiitti akkuun namni wal fixa jiraachuu isaanii miidiyaaleen gabaasu. Ameerikaan ammallee Itoophiyaan nama ergite jirti. Niitiin irra guddaa USAID Samantaan Finfinneetti argamti. Garee Amaaraatiif warri TPLF mootummaa Eertiraatiif Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuun erga dabarsite jirti. Ergaan immoo waraan dhaabaa jedhan. Taatullee TPLF injifannoo gonfattee waammachoot fakkaati. Mootummaan naannoo Amaaraa lafristi sadeeffachuun kaayoo qaraati. Abiyyi Ahmad immoo irratti kiiloo tikfachuuf lubbuunum qabsaa. Murtiin Ameerikaalleen tamin taatu. Bulle daawwan. አንዲት ከተማ አንድ ሰው አልገደለም መከላከያ የማንም ሀገር ወታደር ቢሆን ከዚህ በለጠ ብቃት ማሳየት አይችልም። Walumaa galatti oduun har'aaf qabnu kanneen turan daawwattoota keenya waan waliin turtaniif galatoomaa jenna.